السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام عركفون المان رمو جرى جرتو فيا ويا بقى جرتن بقى نقان قلتني كان نقان نو شرما نقول نقان نو بلشوا سنين جتشا سنين رابدين مودي فما وقرنا نرى كاميرا ليفين شيء ندون سبسكرايب كم انجهيني سنيفو سبسكرايب كده أكاكم شيء لايف شيء ندون دوتي المان رمو دان دكيسنو كانوا داوتشا جرتني في كان وردفا جرتنو دكيسون تانا كتة سوسانيس لايك كده تديم توقع سنجلب باتي تانا وري فيديو هراوة تاتين دفتنيس قد راتي داتي تانا مو bilbila fakkaatan illee irratti dha yeroon sheer godhu hunda akkas bira ga'utti fayyaataa jiraadha hundi keessanuu kana raawwatatanii nutti dhuftaniin baana kan waliin jiru hundi keessanuu immoo galatooma galanni keenya bilisummaa ta'uuf isiniin jechaati gocha suukanneessaa yeroo hunda ilmaan oromoo irra deemaa jiruudha dubbachuu barbaadeeti ammallee nurraan dhaabbanne halkanii guyyaa ilmaan oromoodha wareegan taane kaffalaa jira awwaalcha yookaan ilmaan oromoodha kana dura nama tokkodhaan ogaa wareegame awwaalamaa turetti amma immoo jumlaadhaan waan du'aa jiruuf sheewala yookaan ammoo makiinaa lafa haxaa'u kanaan dachiin qofforame kan awwaalamaa jiru yeroo ammaatti gama hundatti babal'ataa waan jiruufu ilmaan oromoo karrayyuutii fi ilmaan oromoo walloo rakkoon cimaan irratti deemaa jira ilmaan wallaggaa rakkoon cimaa irratti deemaa jira ilmaan oromoodha bakka hundattuu gaddaa jira boohaa jira garuu nama arguuf hin qabu kanuma keessa oromoo kana keessaas ammoo dirqamaanis ta'e fedheenis ta'e saangaa qabeenya adda addaa baaseeti oromoo yookaan eenyu jettanii federaala jajjagna siraayotaaችን እንገደፋለን ጀኒ gargaaraa jiranii ዘመቻ ምኒልክ ጀኒ gama tokko labsachaa jiran kana hunda keessaa fuugaa ilmaan oromoodha warri ዘመቻ ምኒልክis deeggartan bilisummaan isin barbaaddan gaa isin harka jirti warri immoo ilmaan oromoodha yeroo ammaa cunqurfamanii wareega adda addaa kaffalaa jiran bakka hin taanetti wareegamaa jiran hedduutu jira egaa kanattis gammadaa jirtan taa qabeenya keessan baasaa jirtanii kanaafuu ilmaan oromoo karrayyuudha dheengadda nama meeqatuun wareega kaffale agulitti abbaa ilma walirratti jeesanii meeqa jeesanii xumuranii deemsanii ilmaan karrayyuudha kan ajjeese shaneetu ajjeese jedhanii olola akkasii labsaa turanii shaneen hawaasa akkasii ajjeesus bakka isaan itti ijaaran isaantu beeka shaneema isaan jaan kanuu isaanumatu beeka garuu isaan shanee jechuun ilmaan oromoo baranii oromoon ammoo oromoon ajjeesu oromoon ajjeesu hin beeku deebihanii wayyaaneen yookaan tibilleeffis amma dura walloo keessatti lola guddaa gaggeessuudhaan hanga shawaaroobiidha amma darbasinallee kan deemaa ture amma duuba deebihee ummata oromoo walloo irraa rakkoo cimatu gahaa jira yeroo oromoon walloo tibilleeffe keessa jirtu sanitti xayyaaraan halkanii guyyaa masgida irratti dhahamaa turan qabaataa abbaa qabeenyaa meeqa ulamaa meeqatuun ajjeefamaa ture masgida irraa namni gadi bahu ulaa masgida guyyaa hiddatee gabbaa achirratti dhahaa turan ijoollee yookaan kararratti gabbaate dubartii kararra gabbaate dubartii bakka boonga baay'ee bishaan waraabaa walitti qabatte bakka hundatti dhahaa ture rukutaa ture suni hanga ammatti hanga lubbuun ilmaan walloo darban beeknee himachuu hin dandeenye ammaaf haa ta'uti ammallee deebihanii eegati beellefiin lafa gadhiiftee fi kottaa jettee dura dachaatee waan ishin dachaatee fi ishimatu beeka istiraachitti jijjiirranne malee lola dadhabne hin jiru jedhanii deebihan mootummaan ammoo nutu injifate nutu dhukkisee baasa jira sun garuu soba dhukkaasi tokko hin jiru waraanni mootummaa calleessumaan jala dhufe waraanitti beellefii duruma dache yookaan walii galtee qaban yookaan akkuma baanu istiraatijii jijjiiran qaban jennee xaman kanaaf ammoo ilmaan oromoo walloo magaalaa makkannaatii fi sanbatee keessatti gocha suukanneessaa gara jabeenyatu deemaa jira magaalaa baalciitii fi jawwaa keessattis wanni deemaa jiru nafxeenyoonni mana ummataa gubaa jiran qabeenya ummataa saamaa jiran federaala jala deemanii yookaan liyyuu hailii jala deemanii federaala ofiin jechaatii warra deemu jala deemaniiti ummatarra gocha suukanneessaa godhaa jiran magaalaa makkannaatii fi sanbatee keessa hawaasni baqatee baadiyyatti galee jira mana ummataa saamamaa jira rakkoon ummatarra gahaa jira ummanni meeshaa qabate yoo eegeen ajjeefamaa yoo qabate yoo lafa kaayee deemeen ajjeefamaa rakkoon ummata keenya ragaa jirus kanaa hubadhaan nuuf badhachuun barbaada sagalee ilmaan oromoo walloo namni ta'us hin jiru namni ta'uu barbaadus hin jiru maaliif jennaan ilmaan oromoo walloo lafa wajjin gurguramneerra lafa wajjin gurguramuun keenya bara 1991 irraa kaasee wayyaaneen lafa wajjin nu gurgurte obbidiyoon jecha obbidiyoon amaara nu gurgurte eega gaafsaniiti amaarri ilmaan oromoo walloo lafa tanarraa buqqisee balleessee dhabamsiisee lafatti irratti abbaatuudhaaf kan deemu karoorri ilmaan nafteenyoota biyya adda addaarraa gareellee hidhatanii kan haasaa turan feesbuuk irra gadhiifamaa turellee wanni jechaa jiran naannoo amaaraa keessa ilmaan oromoo jiran dhabama goonee halkanii guyyaatti baanee akka isaan hin beeknetti isaan fennee xaragne
ummata immoo Oromiyaa keessa jiru as fuunee ummata keenya as fudhannee isaanichi dachaafna kan jiru karoora akkasiitti faadha kan qaban jechuudha. Yaada akkasii sagalee nu harka jira waan isaan haasaan gurubbii isaanii hidhatanii hayyoota isaanii biyyarraa walitti qabanii haasaa jiran waan isaan qindeessanii itti jiran santuun gadi dhaabbataa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Har'a ilmaan Oromoodhaa magaalaa Makkannaa keessatti nama nagaan deemu rasaasaan waadaa jiran jechuudha ilmaan namaa. Nama ajjeefame reeffa fudhatuu hin dandeenye akkasumatti dhiisaa deemaa jira. Ilmaan namaa yeroo har'aa kana akkuma kaleessa dheengadda karrayyuu godhanitti rakkoo cimaatu Walloo keessatti deemaa jira. Ilmaan Wallaggaadhaa akkasuma nafxeenyoonni karaa bishaan abbaay kutanii itti bahanii qabeenya namaa mana namaa guban lubbuu namaa balleessan deebi'anii shanitu godhe jechaa yaadi akkasii uummataaf laatamaa jira jechuudha. Wanni miidiyaa irratti ooluu fi wanni lafa ooluu wal adda garaagarummaatu jira jechuudha. Jirenaalli bidiyoon itti fayyadamaa jirtu morkeenyaa kan dur jedhameenii jiraataa ture har'a immoo jirenaala jedhamee kan haasamaa ture eebbifamaa ture fi faarfamaa ture. Warri miidiyaa irratti olola akkasii ooftan yuutuubara maallaqa nyaatuuf jecha malee wanni lafa jiru hin jiru jee dubbachaa ture. Dhuguma warri maallaqa nyaatu isaa jiraatuuti. Wanni hin jirres akkuma isin yuutuubaraan maallaqa nyaata jettan isinilleen aangoodhaan maallaqa nyaatuudhaaf kan deemtan ummata nagaa fixaa jirtan. Ummata ilmaan Oromoodhaaf fixaa jirtan. Ilmaan Oromoo karrayyuu waa tokko malee dhumee awwaalame. Ilmaan Oromoo Walloo ammaas dhumaa jira. Namni fixaa jiru waraana federaalaati. Namni dhiyoos dhaabbachaan rashanee maafin wajjin hin duulle ijoollee darasaadhaa ilmii barattu yookaan barumsa barattu rasaasa itti roobsee fixe nama 9 bakka tokkotti ajjeese nama masgiidaa gadi ba'u nama 16 bakka tokko fixe mootummaa Abiyyiin amma ittiin of geeddaree ittiin dhaadu kana. Yemililik zamachaa warra jaamu kana jechuudha. Todoros lammaffaadhaan Walloo keessa gaggeeffamaa jira. Karrayyuu keessattis akkasuma ta'ee jira. Wallaga keessattis akkasuma ni jira deemaa jiru. Ilmaan Oromoo immoo Oromiyaa Bahaatii fi Oromiyaa akka Baalee Arusii Jimma waan kana maalitti jiran gaafii nattaa jira. Eessa jiran maal godhaa jiran deeggarsa akkamii godhaa jiran yaada akkamiiti qabanii ilmaan Oromoo wareegamaa jiran kanaaf jechuu barbaadeeti. Maaliif waa tokko tokko gaalaalee waan nama ajaa'ibaati. Egaa miidiyaan kun illee hedduu soba oofaa hedduu kijiba oofaa hedduu olola oofa miidiyaan OBN kuni warra gargaarsa waboof kenne jaa warra waboo bira dhaabba dogongoreen jira dhiifama warra raayyaa ittisa bira jagnaachiin raayyaa jajanii dhaadan san bira warra dhaabbate janii qabeenya miliyoona lakkaahan qotiyoo lakkaahan waa meeqa lakkaahan jechuudha. Wanni sun dhugaa taanaan ilmaan Oromoo fixuu jirtanii galatoomaa janii waan kennaa jiran fakkaata. Ilmaan Oromoo irraa du'i dhaabbachuudha qabaa kan jaa jiru. Hawaasni maaliif doonaa? Hawaasni maal balleessine? Maaliif sabaa sablammii walitti buusuun barbaachise? Maaliif mootummaan amma deemu kun yoo wal lolu ta'e dargiinis lola akkasumatti lolee kufee eeggaa daddabate. Alisillaaseenis akkasumatti gaafa jiranaalli gane kute. Mootummaan ni kutanii darba. Garuu hawaasni kun hin darbu waliin jiraata. Seenaan hawaasa kanaa maaliif akkana ta'a? Namni hawaasni maaliif mootummaan hawaasa ajjeesa? Maaliif hawaasni akka hawaasa wal ajjeesu wal goosisa? Afariin uummata Oromoo wal ajjeesuudhaaf lolatti jirti. Amaarri uummata Oromoo wal ajjeesuudhaaf federaala jala deemeeti tarkaanfii fudhachaa jira. Maaliif kuni tahaa? Maaliif hawaasni ajjeefama? Maaliif nageenya hawaasa irratti akka bu'u hin godhamne? Mootummaan kun karoorri isaadhaa ilmaanuma Islaamaa ilmaanuma Oromoo balleessuudha yoo kan ta'u taate warroonni maqaa Oromoo baatanii Oromoo fakkaatanii Oromoo dubbatan maaliif deeggarsa akkasii hojjetan? Maaliif godhaniif? Barkan du'aa jiru Oromoodha. Kan wareegaa jiru Oromoodha. Kan wareegamaa jiru Oromoodha bar. Inni nu ajjeesaa jirus afaan Oromoo dubbataa jira. Waraanni gama tokkoon uummata Oromoodhaa fixaa jiru waraana Oromoo dubbatu. Garuu kan dhummaa jiru, kan manaa buqqa'aa jiru, kan dubartiin gabbaatee daa'imni ala bulaa jiru, beelli miidhaa jiru ilmaan Oromoo qulqulluu sabaaf yaadan sabaaf ta'an boru hayyuu ta'an biyya tanaaf ta'antuun wareegan taane kaffalaa jira. Abbaa gadaa ajjeesan ilmaan abbaa gadaa ajjeesan ofii abbaa gadaa ofii hin jaan. Abbaan gadaan ajjeefama. Abbaan garaan eebbifama. Oromoon haqaan ajjeefama. Oromoon dharaan eebbifama ni faarfama. Yeroo ammaa kanatti akka kana jechuudha. Yeroo amma jiru kanatti. Oromoon dharaa garaa isaa malee jan qabu. Oromoon haqaa saba isaa malee garaaf hin yaalu. Garaaf hin yaadu. Gaafa sabaaf yaade immoo bakka malee ajjeefama akka malee itti ajjeefama.
Oromoo Walloo immoo wanni ajjeefamaa jiruuf tokkoffaa Amaarri lafa keenyarra jirtanii buqaa jeetii reebaa jiran lafa isaaniitiif du'aa jiran. Ummanni kun Islaamaa amantiif jibbamaa jiran. Todoros duraanuun fedhu jechuudha. የማንነታችን የድሮአችን እንመልሳለን jechuun suni bakka tana jechuudha. Rakkoo kana hunda kan godhaa jiru mootummaan hawaasa maaliif walitti buusa nuti kan barbaannu hawaasni nagaan jiraatu. Inni hidhate dhiiraatu hidhatee dhiira gabbee dhiira kakeettatti siitee ittiin dhufte sun abbaan mo'atuuf jiru haqatuun murteessa rabbituun beeka atti haafufuuti. Warri san keessa du'e yoo bilisoomse biyya nagaa godheera bilisoomse yoo wareegame seenaadha galmeeffameef wanni biraa tokko hin jiru. Garuu hawaasni qulqulluun daa'imni dargaggeessi dubartiin guddoon haadholiin abbootiin keenya wanni du'uuf maaliif qabeenya hawaasaa wanni barbaadaa'uuf maaliif nageenya kan buune sabaa sablamma yedduu maaliif kun barbaachise maaliif wanni akkasii godhama mootummaan gocha akkanaa kana kan godhuuf maaliif itti fayyadamuuf hawaasa wal jibbisiisee hawaasa kana keessatti gamaa gamana hidhatee wal fixu lubbuu namaa affalleessuu kan barbaadu karoora isaanii tibeellee fi amma darbiraan deemee duuba deebi Awwaachi deemuu ummanni keenya meeqatu miidhame amma deebi hurrattis waraanni mootummaa kun dhufee ummata keenya Amaaraa wajjin miidhaa jira jechuudha. Ummanni nuun feene ummanni ummata keenya argaa hin dandeenye ummanni ummata keenya jireenya lafarratti hin barbaanne sun ammallee hojii isaanii itti jiran. Hojii isaanii itti fufanii jiran har'a kun aduu har'aa kana bilbila garaa sanbatee dalagee jira karaa sanbatee akka dalageetti wanni himaa jiran waan suukanneessaa waan jibbisiisaa waan fokkisaadha jechuudha. Wareegan taane ummata keenya kaffalchiisaa jiran. Yoo mana keetii gabbaate ajjeefamta yoo mana kee teesse hin ajjeefamta yoo mana keetii deemte ni saamamta jechuudha. Rakkoon biyya keenya ummata keenya irra jiru kana kuno Wallaga keessattis rakkoon deemu ulfaata Karrayyuu keessatti tarkaaffii barbaachisaa ta'e fudhataniiti isatti haajan irraa fixaniiti deebi'anii shaneetuun ummata fixee shaneen duraan ummata fixuu malee bu'aan qabdu jedhanii dubbataa turan shaneen bu'aan qabdu rakkoon qabu bu'aadhaaf isaadhaa booda garra. Kanaaf ilmaan Oromoodha ilmaan Oromoo Walloo sagaleen qaban sagalee namni ta'uufis hin jiru namni ta'eefis hin jiru amma duraas namni addunyaa tanarraa sagalee ilmaan Oromoo Walloo ta'ee gabaasni annafteenya natti fakkaata ummata diinaa natti fakkaata warri dhala namaa of hin jiru sun warri dhala namaa of hin jiru sun ilmaan Oromoo Walloodha seeraan ala ajjeefamaa jiraniif takkaa dubbatee hin beeku nama karaa deemu hawaasa mana isaa bira jiraatu hawaasa lafa isaa irra jiraatu dhufanii calleessumaan nama hidhannoo hin qabne yookaan mana jiraatu daa'ima ijoollee gabbaatu ijoollee bara 12 ol guddatu fixaa jiru kun akkamitti ilaalama isinin maa shanee janiitu nama jeesu nama gatuun shanee jechuun Oromoo guutuudha moo yoo shanee jechuun Oromoo guutuu ta'e inni Oromiyaa keessa jiru kun warri qabeenya kennaa jiru kun maal isaan warri immoo waraana mootummaa ta'e maqaa Oromootiin dubbatu kun sanyii isaatuun kan biraa afaan Oromoo barate afaan Oromoo illee hin jiyanii waan gaafii namatti ta'u hundaafuu fayyaataa jiraadha salaan innis gaheera rabbiin khayriin nu yaaddatu ilmaan Oromootiif sagaleetaa ilmaan Oromoo Wallootiif sagaleetaa ilmaan Oromoo Karrayyuutiif sagaleetaa ilmaan Wallaggaatiif sagaleetaa ilmaan Gujiitiif sagaleetaa ilmaan Shawaatiif sagaleetaa rakkoo cimaatu deemaa jira bakka hundattuu ilmaan Oromoodha fayyanaa bayyatu. Assalaamu alaikum.